يا ابدي ربي أركك يا جبس ربي كان جرو كيس اللوغاتي أكني فولنا ما دابتي Asadi keessatti as kee qabanii caakkaa si fuudhanii deemuu ni danda'u. Lubbuu bara jireenya kee guutuu sitti taphachuu danda'u. Sitti ni maal. Uummata Jimmaa ati uummata Jimmaa bakka hin buutu. Uummata Harargee uummata Baalee bakka hin buutu. Dhaggeeffadhu. Abjuun koo raawwate milkiin koo siin tole. Dhahaan darbatames nan kaasne mogolee. Ati garuu Baalee ati Wallaggaa dhamti. Argeerarraa dubbachuu sin barbaanne baay'ee keessatti sheer godhe amma garuu waa tokko dubbachuun hin barbaada. Waa'ee Abdii Geetaachoo irratti Abdii Geetaachoo na dhaggeeffadhu. Ati namichi kuni ani Baaleedhaaf hin jedhe. Baalee miti ati jetteen. Ani Jimmaan jiraadhe Jimmaadhaaf hin jedhe. Ati Jimmaas miti jetteen. Dhaggeeffadhu. Jimmaas miti jetteen. Jimma maqaan balleessin Baalee maqaan balleessin ati Wallaggaadha jetteen. Kadhataa Wallaggaa yoo ta'e namichi kuni yoo Wallagga ta'e kadhate si gammachiisa. Yoo Jimma ta'e si dallansiisa. Yoo Baalee ta'e si dallansiisa. Akkanatti yaaddaa jechuudha. Amma sammuu kee xinnoon kun yaaddu akkanatti yaadda. Matsaafan attame jetteen matsaafni kee miidiyaadhaan wayidammoo makiinaadhaan magaala keessa deemtanii annaawunsi gootan qabanii si hidhani sana ati sabboonaafaa ijoollee Oromoo qaqqaalii ta'anii warra qabamanii hidhamanii isaaniin basaasaa turte. Tokko lamaan seenaa keenan beeku. Garuu har'a saba Wallaggaa akkanatti adda baastee ati Wallagga kadhataa Wallaggaa teettee Wallaggaan akkana qubatti qabdee oggootee haasoftu ijoollee Wallaggaa qabsaa'ota ijoolleen Oromoo qabsaa'ota hundi isaaniiyyuu garuu ijoolleen Finfinnee keessa akkanatti qabatanii jooranii ijoollee Wallaggaa ijoollee Oromoo baay'eetu jiru. Daqiiqa 2-3 keessatti as kee qabanii caakkaa si fuudhanii deemuu ni danda'u. Lubbuu bara jireenya kee guutuu sitti taphachuu danda'u. Sitti ni maal. Uummata Jimmaa ati uummata Jimmaa bakka hin buutu. Uummata Harargee uummata Baalee bakka hin buutu. Dhaggeeffadhu. Uummata Jimmaa lafasaa gurgursiiftanii waa meeqa Oromoo Jimmaa achirraa buqqistanii parsantii 15 hin ta'u. Oromoon Jimmaa kan Jimmaa keessa jiraatu. Sitti ni maal. Oromoon Jimmaa parsantii 15 hin ta'u. An Jimmaa keessa jiraatu. Sabaaf sablammii fiddanii lafa gurgurtanii uummata keenya irratti saba biraa goobsitaniitu har'a afaan Jimmaa afaan Oromoo hamma xiqqooti dubbatamaa jechuudha. Sitti ni kan hundumaa goote kaate yoo kadhataa Wallaggaa ta'e si gammachiisaa yoo kadhataa Jimmaa ta'e si mufachiisaa yoo kadhataa Baalee ta'e si mufachiisa. Sittimu sabaaf sablammii meeqatu buqqee Harargeen buqqee innasin Harargee buqqistanii Wallagga dhufanii kan isaan qubatan. Sitti ni maal. Wallaggati Harargee ammatee ofitti qabatee haga har'aa Harargee uummanni Harargee Wallagga keessa jiraachaa jiru. Saba Wallaggaa kadhataa tokko hin argitu. Sitti ni maal. Kadhataa tokko hin argitu Oromoo. Oromoon yoo kadhates immoo yoo namichi kun rakkate ati yoo ofii kee rakkattuudha. Isa dubartoonni Araba ta'anii birrii sitti erganii isa rakkate gargaaree si jedhanii isa kaan gochaa isa kaan kiisii keewwachaa isa kaan immoo kaameraatti qabdee sin gargaaree waa meeqa isaati hojjechaa jirtu isa ati ittiin jiraachaa jirtu ati qabaattee jaarsa kana gargaarteetu akkanatti saba Wallaggaa ati saba Wallaggaa teettaan. Xinnoo sammuu keessa xinnoo kana keessa kosii sammuu kee keessa jiru haqi. Kosii gandummaa sammuu kee keessa jiru haqi. Ishee akka keedha isheen maqaa kee faarsitu jechuudha. Hundi ishee. Amma nama sabini waan akkati hojii dhufte nan beela ijati garatu malee. يا ابدي ربي أركك يا جبس ربي كان جرو كيس اللوغاتي أكني فولنا ما دابتي ربي فولنا ما سياد أبسيسو فولنا ما نما قبا يا ابدي أركك يتمدتا نما عمري جاتا مفتور باتا مقو أكا في ركتي سكتتي فولنا ما دابتي أرغم ما انقفاني قا يا ترترا يا ربي جزاكي سيفالاتو كم بران جنو هري أتودي رداتي أسباتي وديستي أنت يتمكهبت نقر علم ربي تركتات اللي نما نفتمو اللي نما الرب سمي دررمي جارز ما نقول ما كان قو Lagi Pak. Umat sobi, oh sobi, burik mana mana marah ya? Sobi, burik mana ya? Aku mau yang ada di Bakunala. Meganya tu sobi.
Beri meeqa nyaata? Biri kuma lama namtu kurang nyaata. Eessatti? Ramadaan keessa naa kenna. Maal jetti nyaatti? Akkuma isin jedhe maal na waraabina mu waraabbisu. Maaliif waraabamtaati? Ati Na waraanis ila. maaf nu achi barabbarta? Na jawarburu lammafaati. Maaf nu achi barabbarta? Hin deebu. Nuti koo si gargaaruu barbaanee kan viidiyoo si waraabaa. Akkati na wanta kaleessa bareera. Maal? Akkati na waraabaa jirtu. Dhugaamtu bahee rabbiin gaara naaf dhufannu malee. Rabbiin gaara naaf dhufannu malee. Akka rabbiin gaara waan tokko hin Ati soofne. koo ila aannan beelahee nan rakkadhe bakka itti galuun dhabee ilmaan shanan qaba tokko Haramayaa barata. Dhuguma hin qabu. Rabbi kufurii. Ati koo waggaa meeqa Jimma keessa? Baay'ee waggaa shanii waggaa torba ol turee. Asuma keessa. Jimma keessa? Maal nu sobda gaashii? Balleesseera. Balleesseera. Laakki yoo rakkatte nu kadhattu ani si gargaaruu nan danda'a. Sobdee baaleettan gala asittan gala riinaa kenna maamuun. Nambeela hin fedha kana. Kana booda akkaataa qaba. Nambeela nan rakkate. Ati deemani. Haraqee amma. Nambeela nan rakkate dhiti gaafadhu nam. Lakkoon qabu sana nama. Bishaan basa. Ansi gar ane baay'ee. Yoo jedhu kunis hiriyoota kooti. Si gargaaranii Rabbi zuurii kanaan nan ga'e asiriyaan nan ga'e jennee galisa. Yaa Rabbi naa dhiise. Inni sun. Amma gila wanta kadhee kakadhaan bahu kuma lama waliin nyaanni namtu. Garuu kaleessa kuni rabba siriyaan nan ga'e maal jetta kan. Rabba akka gooti maali? Amma du'aa inni kana keessa rabbi si yaabaa. Maal shawwadda nuti koo nama si gargaaru. Wallaahi. Bayi beeku haraqee maa ijaan nama leenuga. Wallaahi si reddibba. Amma gammaa maqaan nuti koo nama si gargaaruu danda'u. Bakka balleesseera. Isaayyuu cimaadha waxxaatii dhawatiin hojjettu. Waan rabbi kana harka kaayuu wallaali. Rabbi waa tokko sirran keenya situ barbaade akkana ta'e. Akkaataa siistama keetiitu garuu nuti. Alaan ijoolleen jara kun hiriyoota kooti sirriitti warra wal jaallannu garuu anna mana somu jaalamu na weessa. Maa kana jaalamaan somu. Naqaltee barate. Ati adeema waan keessaa jaa xiraa kana fuudhi haraqee haraqee. Naqaltee barate. Anillee takka namarraa dubbadheen beeku mucaa suuraa isaa argitan kan Abdii Geetaachoo jedhama. Yeroo darbee TikTok irratti waraabaa ture jaarsa nama guddaa Oromoodha namni suni jaarsa sana irratti diraamaan taane kan inni hojjete jechuudha. Nama safuu hin beekne Abdii Geetaachoo kun. Jaarsi biyyi isaanii matan gara kutaa Oromiyaa biraati. Isin Wallagga miti, isin Wallagga miti jedha. Wallagga kadhattuu hin qabdu abbee. Wallagga jechuun gootummaadhaan beekamti. Wallagga jechuun qabsooftu. Wallagga jechuun warra sammuu qabdu beektee warra biyya jijjiiruudhaa fi umurii isaanii guutuu wareegama kaffalaa jirtu malee Wallagga dhuuftuu akka kee miti bara. Waa'ee Wallaggaa maal beektu? Waa'ee Wallaggaan gamaggamoo fi Wallaggaa tilmaamuudhaafati barachuun si barbaada. Sakka kee sammuu doofaa miti waa'ee maqaa Wallaggaa dha'uu kan danda'u shi. Si galee? Akka kee biyyatti keessa jirtu sabi biraan si dhuunfatte miti. Wallagga lafa isaas seenaa isaas dabarsee hin laanne. Kun sirraan eegamu. Jaarsi sun Wallaggaas haa ta'u, Jimmaas haa ta'u, Harargees haa ta'u, kutaa Oromiyaa biraas haa ta'u nama keenya akka kana salphisuun maal barbaachisa? Akka amma yaada keetti ati Jimmaa taateeti Wallagga qeequu barbaada albaanana. Maal beekta waa'ee sabaa? Eenyummaa kee beektaa ammati albaanana ofirratti albaata. Hin qaanoftuu xiqqoosee. Wallagga kadhattuu hin qabdu abbee Wallagga qabsaa'aa qaba malee. Wallagga guutummaadhaan beekama. Si galee? Wallagga keessa Oromootu jira. Oromoo kutaa biraa jirutu achi keessa jira. Kanaaf waan haasoftu beekuu qabda ishee. Callistee hin albayinati. Namoonni viidiyoo kana dhageessan sheer godha. Jaarsa sana irratti akka kana viidiyoo waraabdee FB irratti TikTok irratti poostatuun kee maalummaa kee xiqqeenya kee ibsa. Sammuun kee dadhabaa ta'uu ibsa bara. Sammuu dadhabaa, sammuu xiqqaa, sammuu hin baranne. Nyaattee buluu duwwaa beektaati beekte. Mucaa Abdii Geetaachoo jedhamu viidiyoo inni postote deemaa laala. Osoo jaarsi sun Oromoo ta'ee jiru akkamitti salphista? Si galee? Maqaa Wallaggaatiin nagaduun barbaade. Shaqaxa yeroon irratti darbeedha kun. Bututaan ana hojjedhu nyaadhu yoo si darbuu dadhabe. Maqaa Wallaggaan hin daldalin. Wallagga gootummaadhaan beekamti. Wallagga miidiyaa irratti baatee akka albaatu kana miti. Kanaaf sheer godhaati mucaa albaa kana biraan nagaa Abdii Geetaachoo kana biraan.